Nagaan waaqayyoo siniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan isin daawwattan kun televiizyinii mo'aati. Egaa televiizyinii mo'aarraa sagantaa addaa tokko siniif qabannee jirra. Kunoo as gammachiisu uummataa wajjiniin egaa istiidiyoo keenyatti argamneerra. Dhimmi nuyi irratti haasofnu kun maali laata? Gammamee kanuma gabaabsitii daawwattoota keenya gurra buusi. Egaa dhimma nuyi guyyaa irratti mari'annu baay'ee wanta gabaabaa tokko kaafna. Televiizyinii mo'aa ergi hundeeffame waggaa 2 ol ta'eera. Waggoota 2 dabarse kana keessatti immoo televiizyinii mo'aa maal hojjete? Televiizyinii mo'aa uummata keenyaaf uummata Oromootiif akkasumas kanneen televiizyinii mo'aa daawwatan hundumaatiif bu'aa maalii buuse? Isuma kanaan immoo wal qabatee uummatni keenya televiizyinii mo'aa maaliin deeggaraa jira? Maaliin gargaaraa jira? Irrumaa fayyadamuu duwwaa moo televiizyinii kana fayyadaa jira? Ta'us immoo tariitii waggoota 2 kana keessatti televiizyiniin mo'aa bu'aa maalii buuse? Sajedhu haasofna arraga. Kanuma wal qabatee gaa televiizyiniin mo'aa jalqabuma mul'ata akkamii qabateetu gara hawaasaatti kan inni ba'ee keessumattuu gara miidiyaa kanaatti mul'ata akkamii qabateetu dhufe sajedhuuf egaa televiizyiniin mo'aa jireenya mo'ichaa hawaasa keenyatti labsu gama hundumaan iyyuu gama hafuuraatiin gama hawaasummaa dinagdeetiin gama hundumaatiin jireenya mo'ichaa hawaasa keenyatti labsu dhagaa kan inni kaayyoo isaa godhate yookaan immoo mul'ata guddaadha jedhee kan inni qabatee hawaasa keenyaaf dhiyaate. Bakka garagaraatti argamnee hojiiwwan gurguddaa barbaachisoo saba kanaaf dhiyaachuu qaban hojjechuudhaaf baajatatu nu barbaachisa. Qarshiitu nu barbaachisa. Qarshiin sun immoo baay'ee ta'uu dhiisuu danda'a. Nu faddanatti baay'ee humna keenya ol ta'e malee namoota nu daawwataa jiraniif kallattii barbaadaniin yoo isaan nu cina dhaabbatan gara fuulduraatti hojiiwwan gurguddaa seena qabeeyyii ta'an dhuguma kunis jiraay kan jechisiisu hawaasa keenyaan biraan akka geenyu abdii guddaan qaba. Dhugaadha akkuma jecha jedhamu loomiin 50 nama tokkoof baha ulfaata ta'uu danda'a. Namni 50 hiratee baatee deeme garuu miidhagina. Bareedinaaf baatamee deemama. Kunis egaa nama tokkoof baay'ee ulfaachuu danda'a hojiileen mana kana keessatti hojjetaman yookaan immoo karaa televiizyinii kanaatiin hojjetamanii egaa hawaasa keenya bira gahanii namoonni garuu bakka jiranitti waan danda'aniin qabeenya isaaniitiin waan garaagaraatiin yoo bira dhaabatan egaa akkuma jalqaba irratti kaasne qophiilee kana caalu qopheessuun bakka garaagaraa deemnee Oromiyaan bal'oodha Oromiyaan guddoodha jenna. Oromiyaa bal'oo kana keessa gaa deemnee sosochoonee seenaasaa aadaasaa duudhaasaa beeksisuutiif akkasumas immoo hojiilee hawaasa keenyaaf bu'aa buusu jennee yaadnu gaa bal'isnee hojjechuutiif immoo baajenna akkuma jalqaba irratti haasofne gaa barbaachisaadha. Birriin saatalaayitiitiif kaffalamullee baay'ee guddaadha akkasuma baasiin garaagaraa hin jiraata. Isa kanaaf egaa daawwattoota keenya televiizyinii mo'aa yeroo ammaa kana gaa TV mo'aa bira dhaabadhaa deeggaraa hojii isaa babal'isee hojjetuuti. Isa kana keessatti immoo qooda keessan bahadhaa isa jedhu waamicha sanii dhiyeessa. Sagantaa keenya jaallachuu keessan televiizyinii mo'aa jaallachuu keessan nu deeggaruudhaan akkasiin ibsitan barbaanna. Karaa baankii foddaa irratti argamu kanaatiin immoo egaa lakkoofsa herreegaa keenya irratti gashuudhaan qooda keessan gahee keessan akka baatan egaa jaalala gooftaatiin isin gaafanna. Qophii gabaabduu kana yookaan turtii gabaabduu kana kan isin waliin taasise egaa Allalee Girmaati. Anis gammachiisuu uummataatii kanneen nu wajjin hojjechuu barbaadan nu deeggaruu barbaadan balballi keenya banaadha. Nu barreessaa, nu bilbilaa, nu qunnamaan affeerraa keenyadha. Qophiin televiizyinii mo'aa inni kan biraan itti fufaa nagaa waaqayyootiin tura. Mo'a